السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجة كم جرتني جرون كيسن مال فكات جرون جرين فيان آفيان درجة مال فكات الحمد لله رب العالمين. هرا اللي ولدت ديبني جرا أمتك أشتي ولرا ببتات ولدت ديب أجرا إن شاء الله كريمة. وانتو دمتو كريمة في سنين جر أو بليوان كيا سيادة جر دوغا ربي كم جرتاني فيا كيساني وبليوان كيا الدنيا غلطو ما دا ألفا دا خبا جما سنين جر فيديو وانغا ديسو لايكي كجو دا نججبه سنة برا دا بچو كيساني فول مان كيسان ربي مبرسيني فاتاو دوغا بچو هدو سنة راغم مدينة غلطو ما سنين جرچون جالت دا عمال ججبيني كيسا أكو متفو فتحاتا وسنين جر إيغا dhugaa rabbii hedduu waan akka nama gaddisiisuudha. Mucaa kana argee baay'ee tokkoon gaddee baay'ee tokkoon rifadhee mucaa daa'ima kana jechuudha. Akkuma argitan biyya keessatti naannoo Dogongoroo baadhee magaalaa Burraayyoo keessatti kan jedhanii poolisiidhaan qabamee ukkaanfamee harki isaa lamaan duubatti hidhamee akkanatti ilmi namaa ta'ee ani kannan ibu jedhee bare kan hidhu kan qaxaatu suni ilmuma namaa kam akka kenna nyaatu kam akka kenna dhugu kam akka sammuu mataa akka kenna baatee deemu ana gaafiidha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti warri nama gachiibsee akka horiitiin nama qaluufi warri ibiddaan nama gubu kun nama garuu namu akka kennaati. Wallahi I don't know, anaaf gaafiidha. Isiniifoo mucaa daa'ima suuraa isaa argaa jirtan kana waan garaan nama gubatee hin dhiibne madoofne, wallahi madoofne, madaan ku osoo nurraa hin qorin kun nuti deebi'a. Harmi Oromoodhaa boo'icharraa ijji imimmaa isii yoom akka imimmaan isii irraa qoru beekuu hin dandeenye kun gaafiidha. Wallahi dhalataa lafaa dhufu kichuu kana poolisiidhaan harki isaa duubatti hidhamee, harki isaa osoo duubatti hidhamee jiru akkasii duuba hidhanii dhiisanii miidhamee harki isaa miidhama san keessaa madaahee madaa sun kolkolee yookaan shamee raammoo shintibeetii keessatti shintibeetii yaasuu hin dandeenye yaasni qaamni daa'ima kanaa jechuudha. Yaasee hidhaasaniin irraa cite jechuudha harki tokko. Taambileetii irratti argitan yuutuubiin na ajaju viidiyoo kana keessatti isiniif kaa'uudhaaf jechuudha. Daa'ima kanarraa harki cite jechuudha. Garuu jechuudha ani kan inni dhibu ilmuma namaatii akkana nama godhu jedhee harka ufiitiin daa'ima kichuu kana lafaa dhufaa waa hin beekne kana silaa osoo seerri jiraatte biyya san keessatti umrii 18 gaditti daa'imni umrii 18 gadi hin hidhamu. Daa'imni umrii 18 hin guuta ani waan guutu natti fakkaata. Daa'imni umrii 18 waan ga'u natti fakkaatu jechuudha. Suuraa irratti argitan kun daa'imni suuraa irra argitan kuni hidhaadha. Harka duubatti hidhanii harki madaahee madaa san keessa raammahee nama isa laalu dhabanii hidhanii ukkaamsanii darbanii harki isaa hidhaa irratti harki tokko irraa cite jechuudha. Raammahee raammoo fooyyaasu foon raammoo adiiti yeroo tokko foon keessaa yaa'u tokko hin argitan. Yeroo tokko foon yookaan waashamaa wayii jechuudha. Walumaa galatti waashamee tortoree tokko keessaa yaa'u raammoo adii xixiqqoo takkiin qaamni mucaa kanaa harki mucaa kanaa hidhaa keessatti raammoo adii san gadi yaase jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Ilmaa ilmoo teessaniif rabbiin isinii haa dabarsu. Wallahi ilmaa ilmoo teessaniif rabbi isinii haa dabarsu. Rabbiin isiniif haa guduuf. Daa'ima kichuu lafaa dhufaa kayookaa bor guddatee abdii biyya sanii ta'uu malu harka maalii akkana gootanii? Harka maalii akkana gootanii? Ati ilmoo hin qabdu, ati obboleessa wajjiin hin dhalanne, obboleessa akka isaa hin qabdu, yookaan ilmoo dhalchitee hin qabdu, yookaan dhalchuuf karoora hin qabdu, hawwii ilmoodhaa hin qabdu, hawwii ilmoodhaa hin qabdu, obboleessa akka isaa kana hin qabdu. Namni akkamiin nama wajjiin dhalate akkamittiin nama akkana godha daa'ima xiqqaa kana? Maali yaa Rabbii sodaattanii? Maal uumaa keessanii sodaattanii? Maal Oromoo safuudhaa miti kun qaama namaa daa'ima kana akka qaamaan godoloo gootan qabdanii? Wallahi Rabbiin kanaa olii isin qixaaxuuf ta'a.
qaxaaxa mucaa kanarra hadha irra raawwatan kana daratti isin qixaaxuuf ta'a inshaallah. Rabbiin ilmaan ilmoo teessan isinii haa deebisu. Wallaahi rabbiin ilmaan ilmoo teessan isinii haa deebisu. Haati tuni hamma jirtu hamma nafseen jirtu ni gubatti wallaahi. Ni gubatti. Gubataa jiraatti. Wallaahi gubataa jiraatti yaa obboleewwan kiyya. Daa'ima kichuu kanatti harki irraa citee raammahee tortoree hidhaa harka namaatiin dhibee rabbii osoo hin taane hidhaa harka namaatiin tortoree raammoo irra yaasee irraa cite. Yaa jarana nama ta'uu keetittuu si jibbisiisaa bara. Yaa jara sila badiin nu qabnu maaliidhaan yeroo hundumaayyuu kasammuu kee keessa nagaragalee na nyaatu akka saba kanaatitti badii qabnaa nuti. Badiin nu qabnu maaliidha? Badiin nu qabnu akka saba kanaati maaliidha? Yaa ummata keenya sila ummata asii achi darbetuyyuu dilii dalagee rabbi sun dilii nuun deebisaa jira. Ani gaafiidha kunnaaf. Wallaahi yeroo hunda mataa kiyya keessa garagalee na nyaataan. Yaa ummata haati daa'ima kanaa abbaan daa'ima kanaa akkam ta'an daa'ima kana harka daa'ima isaanii kaleessa osoo fiigu kaleessa harka lama qabu harka tokkochatti deebisanii har'a qaama hirdhuu rabbiin qaama guutuu uume harka namaatiin gaafa harka isaa dhabu daa'imni ilmi isaanii bar obboleewwan kiyya silaa harka itti dhabuu qabu harka dhabsiisnee bar silaa hattuu nama waraasee cabsee nama waraasee ka qabaa gubboo nyaataa gadhiiftasa harka irraa murtan ture. Kan fuudhee haadha manaa ofii gadi akka walaati kurra'e silaa isa harka isaa irraa murtan ture. Sunuu adabbii isaa madu hin arganne. Daa'imni kichuun kun badii isaa maali ka harka qaama gododoo gootaniif? Maaliif? Dhalataan lafaa dhufu kana argaa xiinsammuu godhata yaa ummata. Dhalataan lafaa dhufu akkamitti abdii waraata biyya san keessatti? Xiinsammuuti ta'a dhalataa dhufu lafaa dhufu kanatti yaa ummata. Maaliif garuu? Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Hasbi alii wa ni'matu wakiil. Wallaahi rabbiin isiniif haa deebisu. Obboleessa keenya homaa miti. Abshir. Rabbiin akkanumattuu si jiraachisee fayyaa sii kennee beekamu ulee ufiisii ta'ee isaa harka lamaan guutuu qabasan caalatti jireenya kee jiraachuu dandeecha. Rabbi si jiraachisuu danda'a. Akkanumattuu fayyaa sii kennee si fayyaa guutuu keetitti deebisee si haa jiraachisu. Haadha abbaa keetii akkanumattuu si haa dhiisu. Jazaa isaanii garuu rabbiin oolcheen bulchinii itti haa agarsiisu. Muujisaa eenyuyyuu muujisaa ogeessi kamiyyuu irraa ol fuudhuu hin dandeenye isaan haa mudattu. Wallaahi warra ilma daa'ima kichuu kana irratti raawwate. Yaa ummata hamilee. Yaa ummata ku hamilee nama cabsa. Hamilee dhalataa lafaa ol dhufuu cabsa. Dhalataan lafaa ol dhufu xiinsammuu ta'a. Dhalataan lafaa ol dhufu abdii maal horata kana ilaalaa. Yaa jara keenya. Kuwannee sila yoom haara galfanna yoom waan gaarii dhageennaa jedhee bare. Biyya keenya keessa yoom waan gaarii dhageennaa. Wallaahi nama rifachiisa. Akkaan qalbii nama cabsa. Rabbiin oolmaa keessa isiniif haa deebisu. Hojii keessa Rabbiin oolcheen bulchini isiniif haa deebisu. Akkuma hojii keessaniitiin argadha. Tanuma bichaa isiniif dabarsina. Garaan nu argee nu gubata. Ilma obboleessa akka isaa qabna. Obboleessa akka isaa hojii dhalannee qabna. Rabbiin jazaa keessa isiniif haa deebisu. Tanuma bichaa isiniin jenna. Obboleewwan kiyya akka amantaa keessaniitiif daa'ima kanaaf du'aayii godha. Rabbiin isa haa fayyisu. Akkanumattuu fayyaa guutuu isaaf kennee isa haa jiraachisu. Haadha abbaa isaatii isa haa dhiisu. Homaa miti. Rabbiin beekamu ulee ofii isaaf godhee isaa harka qaama guutuu qabassanii olii isa jiraachisuu danda'a. Rabbiin danda'aadha. Rabbi isa haa tagganu. Rabbi isa haa fayyisu. Rabbiin qalbii haadha abbaa cabsite san fayyisee fi guutuu deebisee haara itti haa galfachiisu. Haadha abbaa sanillee wallaahi qalbii isaanii cabde sani rabbii isaa haa isaaniif oolmaa hojii keessa argadhaa isiniin jedha. Viidiyoo sirriitti dheeressu du'aayii godhaatii aga viidiyoo biraati walitti deebinutti
turtii gaarii naaf turaadha. Gubachuudha. Rabbiin gahee nuunaa jedhu. Gubata kana gahee nuunaa jedhu siniin jechuun jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jazaa ofii haa argatu hundumtuuyyuu.